garu Ashamiya matade Ashamiya damato Ashamiya matade Ashamiya damato Ashamiya Ashama harka fuulee hordoftoota Fuwaad Show jalatti argamtan nageenyi keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin bira hagahu jecha eeyyeen arramoo keessummaa tokko isiniif qabadheen dhufeera obboleessa kiyya Alii Jamaal har'a nabaratti argama jechuudha. Egaan akkuma eeggadda isiniif dubbataa ture asirratti hojiiwwan adda addaa kanneen akka algaa fi qodaa manaaf ta'an jechuudha. Kanneen akka majlisa Arabiyaa majlis kan jedhamu jechuudha kan mana keessatti jechuudha. Bakka jirtanitti naannoon jirtanitti isiniif ergamuu danda'a jechuudha. Akkan duraan dabarsaa ture baay'een keessan kan nagaafattanii qunnamtanii naan isaan waliin qunnamsiisallee ni jirtu waan ta'eef ijoolleen lama sadii hojjechiifachuu eegalanii jiru jechuudha. Arabiyaa majlisii kan hojjechiisuu jalqaban ni jiru. Kumadinoo kan uffataa sana kan hojjechiifachuu jalqabanis ni jiru. Egaa obboleessi keenya Aliin Baalamuuyaan jechuudha isa kana jechuudha kan nabaratti argitan jechuudha. Mee Alii hordoftoota chaanaal Fuwaadii fi mee wal bariini Alii jedhamta naannoo kamii kan itti jiraattu? Alii Jamaal jedhama naannoo Rift Valley achittan argama. Jimmaa keessa magaalaa Jimmaa keessa naannoo Rift Valleytti argama jechuudha. Ayyee Alii ulfaadhu hojii kana eegalte bubbultee tanatti fakkaata. Bara kudha sagaliif 2010 jalqabe. Okay, haadha waggaa meeqa ta'a jechuudha? Waggaa 5. Waggaa 5. Egaa hojiin kee hojii haala miidhaguudha. Anillee kunoo algaa kanallee kan na hojjechiise siistariin kiyya biratti akka hojjechiiftidha kan natti himte. Algaan duuba kiyyatti argitan kun jechuudha. Mee algaan kun Alii wal caala moo xiqqaaf guddaa qaba? Diizaayinii fakkeenyaaf diizaayinii haala adda addaa kan inni qaba. Algaan saayizii qaba. Saayiziin isaa meetira 1 ni jira, meetira 20 ni jira, meetira 50 ni jira, meetira 80 ni jira, meetira 2 ni jira. Akkuma diizaayinii isaaniitti gatiin isaanii wal caala. Amma meetira 20 jalqabee meetira 20 gatiin isaa 9,000 amma 13,000 meetira 50 15,000 jalqabee amma 22,000 meetira 80 20,000 ol isaa oli jira jechuudha amma 30,000tti. Amma 30,000tti ni jira jechuudha. Jechuun haalaan miidhagaa kan ta'an jechuudha. Algaa isiniin agarsiisa asirratti jechuudha. Kunoo amma mee algaa inni jedhaa jirus kunoo asumarratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kunoo asirratti jira. Kun suuraanatu dhaqee kaasinatu viidiyoo isaa waraabee waan ta'eef egaa kunoo hamma barbaaddanii ni jira jedha. Hamma fakkeenyaaf aggaarootti erguu dandeenya Alii? Aggaaroo miti Itoophiyaa keessaa bakkuma hundatti naannoo Oromiyaa keessattis naannuma Oromiyaan hunda geessuu dandeenya. Amma Amaaraa Kililitti Dabuubii waan hunda Itoophiyaa guutuutti geessuu dandeenya jechuudha. Ayyee ulfaadhu Alii. Kanaafuu egaa hordoftoonni ajalatti baay'een keessan kan nagaafatanii dheengadda bilbila kiyya asirra siif kaa'ennaanii kan isaan qunnamsiises hojjechiisuullee kan eegalan ni jiru jechuudha. Mee algaa kana hojjechiisuudhaaf guyyaa meeqa keessa ba'a Alii? Guyyaa algaan tokko bultii 20 fudhata. Bultii 20 fudhata. Algaan lamas sadis taanaan ji'a tokko caalaan fudhatu. Ayyee baay'ee gaariidha. Haala jarri barbaadanii diizaayinii jarri barbaadanii waan fedhanii hojjechiifachuu ni danda'u jechuudha. Diizaayinii jarri barbaadaniitti amma diizaayinii nu bira jira. Jarris diizaayinii ofii fidachuus hin danda'ani. Ayyee akkuma diizaayinii jarri barbaadanitti hojjetamuu danda'a. Ayyee baay'ee gaariidha. Kanaafuu naannoo barbaadanitti jechuudha maatii keessaniif geeffamuu ni danda'a jechuudha. Hanga mana keessaa hanga diinqaatti geeffamuu danda'a jechuudha. Kanneen obboleessa qabdan obboleessa keessanii wal qunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Dhufee ilaaluu danda'a jechuudha. Qaamaan dhufee ilaaluu danda'a. Baay'een keessanis obbolaa keessan kanatti argitanii naan dhufee ilaalee hojjechiisuu eegalis ni jirtu waan ta'eef kanaafuu hundi keessanuu irratti himaadhaa wanti kun waan gaariidha jechuudha. Qodaa miidhagaa ta'edha. Qodaa artifishaalii miti jechuudha. Waan kun akkuma dudduuba keessatti argitan algaa kana haala miidhagaadha. Haala miidhagaa ta'een haala kana caaluun illee akka hojjetanudha jechuudha kan jarri isinitti himaa jiru jechuudha. Haala feetaniin isiniif hojjenna jechuudha. Egaa Arabiyaa akka jettu amma qodaan baay'een jira kan biraa soofaan jira. Arabiyaa majlisiin jira. Soofaan amma 20,000dha kaasee amma 30,000tti hojjetama. Arabiyaa majlisiin kaareedhaan hojjetama. Amma akka manni bal'ina mana isaati hojjetamuu danda'a. Kaareen tokko 4,000
amma kaaree sagal jira amma 3 jennaan amma kaaree sagal ta'a kaareen sagal gara 30 deema jechaadha gatiinsa badaa miti nu biratti hojjetama wantoota barbaadan amma control bifteen algaan qumsaaxiniin kitchen cabinetii waan adda addaa hojjetamuu danda'a jechaadha mi'a mana keessa barbaachisan waa hunda hojjenna waan haaraas online intanaa dhabuufne daawunloodii gochaatuma hojjetan jechaadha akka namni barbaadetti akka abbaan fedhetti ni dalagna jechuudha. Eeyyeen egaa kunoo aliin asirratti namni feetanu namni hundi keessanuyyuu carraa kanatti osoo fayyadamtanii gaariidhaan jira. Maaliif birriin akkuma diqqaatti nama harkaa dhuma garuu qodaan akkana lafa kaa'anu boriif nama fayyada jechuudha. Har'a osoo hin taane bor isin fayyada waan ta'eef. Egaa maatii keessaniif bituu yoo barbaadan maatii keessanii affeeruu du'aayee kadhachiifachuu wanta akkana gaariidha jechuudha. Ofii keessaniif qofa osoo hin taane maatii keessaniif illee haadha keetiif abbaa keetiif algaa tokko osoo bittee manatti geessitee fi haalaan akkam hammam hanga eebbifamtu waan beekamudha jechuudha. Ofii keessaniis immoo naannoo feetanitti isiniif ergamuu danda'a jechuudha. Haala feetaniinis isiniif hojjetamuu danda'adha. Eeyyeen maaliin nu qunnamuu dandeessu? Maaliin isin argachuu dandeenya? Warri jettanuu fi kunoo bilbila alii kunoo asirratti viidiyoo kanarratti kan argitanudha jechuudha. Alii kanaan argachuu dandeessu. Eeyyeen dabalata immoo ana argachuu ana qunnamtanii akkaan yaada tokko isiniif kennuudhaaf narraa fudhachuu yoo feetan kunoo kan kiyyallee waasaappiin kiyya bakka kanatti argama. Ali Jamaalaati imo qofa fayyadamtan fakkaata? Imoon jira, Telegram jira, WhatsApp jira. Waa hunda kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Facebook jira. Kanaan nu qunnamuu danda'u. Silkiin jira, silkiin barbaada. Kunoo silkii isaa bilbila imo isaatii fi Telegiraamiidha jira. Kana lamaaniin qunnamtanii dubbachuu dandeessu jechuudha. Obboleessa keessan jechuudha. Homaa tokkollee rakkoo hin qabu jechuudha. Gaafii feetanillee gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf baay'een keessan kan na gaafataa turtanii algaan sun yookiin immoo wanti sun birrii meeqaan dalagama waan akkasii na gaafataa turtan. Kanaafuu wantichi wal caala waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf algaan kun 120dha. 120 jechuun hammamiin akka hojjetame natu beeka. 150 immoo haala wal caala haala bareeffamee dalagamu hojjetamu wal caala waan ta'eef kanaafuu nu qunnamtanii bilbila asirra jiruun isa dubbiftanii algaa kana meeqaan naaf dalagda komadiinoo kana meeqaan naaf dalagda majlisii kana meeqannaaf daladdattanii gaafii adda addaa waan feetan illee gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Carraa kanatti akka isin fayyadamtan abdii guddaan qaba. Obboleeyyan biyya alaa jiraattan marti keessan jechuudha. Kan biyya keessaas immoo carraa kanatti fayyadamuu warri feetan bakka feetan teessanii bilbila kanaan nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Ijoollee biyya alaas bakka feetanitti bakka maatiin keessan argamanitti bakka firoottan keessan argamanitti isiniif geeffamuu ni danda'a jechuudha. Hanga mana jiraallee geeffamuu ni danda'a. Eeyyeen mee viidiyoo aliin hojjetu yookaan immoo viidiyoon isiniif waraabee fideera'anii waan inni namaaf dalage jechuudha. Gara viidiyoo isaatiin isin dabarsa algaawwan adda addaa komediiwwan adda addaa haala miidhagoo ta'an jechuudha. Viidiyoo kanatti aanseen lafa isiniif ka'a jechuudha. Achirraa argattu bilbila asirra jiruun nu qunnamaatii Alii Jamaalillee kunoo ni argattu waan taataniif oolmaa gaarii jenna halkan gaarii.